Akkam jirtu hordoftoota Oromoo Kids Academy har'a kan waliin ilaallu barnoota Ingiliffaadha. Ingiliffaa akkamittiin akka nama nagaa gaafannuu fi yeroo namni nagaa Ingiliffaan immoo nu gaafatu akkamittiin akka deebisnu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Jalqaba irratti basic greetings yookiin kanneen akka hello, hi, good morning warra jiran kana Ingiliffaaf afaan Oromoodhaan ilaallaa jechuudha. Jalqaba irratti hello yookiin hi jechuun maal jechuudha afaan Oromoodhaan? Akkam jechuudha. Akkam jennee nama nagaa yeroo gaafannu, yeroo nama wajjin wal qunnamnu, nama yeroo nagaa gaafannu akkam yeroo jennu Ingiliffaan hello yookiin hi jenna jechuudha. Ganama yoo ta'e immoo good morning jenna. Good morningiin ganamadha. Akkam bulte jechuudha. Akkam bulte yeroo jennu Ingiliffaan good morning jechuudha. Morningiin ganamadha. Afternooniin immoo galgaladha. Yeroo yookiin guyyaa jechuudha. Guyyaa yeroo guyyaa nama arginu immoo good afternoon yookiin akkam oolte jenna jechuudha. Galgala immoo galgalli naayitiidha. Kanaafiyyuu galgala yeroo nama arginu good night yookiin yeroo biraa deemuuf jennu good night jenna jechuudha. Good night jechuun nagaan buli jechuudha. Kan itti aanu how are you jenna. How are you jechuun immoo akkam jirta yookiin akkam jirtu nama guddaa yoo ta'e akkam jirtu jenna. How are you jechuun akkam jirtu jechuudha. Deebiin isaan yoo namni how are you jedhu immoo maal jenna? I am fine jenna. An fayyaadha yookiin nagaadha jechuu dandeenya jechuudha. Thank you galatoomi. Goodbye nagaatti yoo biraa deemuuf jenna jechuudha. Kan itti aanu good morning sir or madam yoo jennu sariin nama guddaa yookiin dhiiraaf yeroo ta'u maadamiin immoo dubartiifdha jechuudha. Akka obbo jechuuti jechuudha. Sir gaafa jennu maadamiin immoo aadde jechuudha. Good morning sir yoo jennu akkam bulte obbo jechuudha. Good morning madam yoo jennu immoo akkam bulte aadde jenna jechuudha. Kabajatu itti dabalama jechuudha. Sir yookiin maadamii yeroo itti daballu kabaja mul'isaa jechuudha. Kan itti aanu good afternoon teacher jedha. Barsiisaadha jechuudha teacheriin. Good afternoon teacher yeroo jennu akkam oolte barsiisaa yookiin barsiistu yookiin akkam ooltan barsiistu jechuudha. Hey there yoo jennu immoo akkam jirtu jechuudha. Hey there jechuun how do you do akkam jirtu. How do you do jechuunis akkam jirtu jechuudha. Nice to meet you. Si arguu kootti na gammachiiseera yookiin si arguu kootti gammadeera jechuudha. Nama tokko yeroo wal argitanii yeroo biraa deemuuf jettanii yookiin yeroo mariif wal argaa jirtu ta'e nice to meet you yoo jettaniin si arguu kootti na gammachiiseera yookiin si arguu kootti gammadeera jechuu keessanidha jechuudha. Welcome baga nagaan dhuftan jechuudha. It's good to see you again. Amma si arguun na gammachiiseera jechuun ammas si arguun na gammachiiseera. Kana jechuun immoo nama tokko duraan wal agartanii deebitanii turtanii ammas irra deebitanii yeroo wal argitan it's good to see you again yoo jedhu again waan itti dabalameeruu fi duraan wal arguu keessan mul'isaa jechuudha again. It's good to see you again yoo jennu ammas si arguun na gammachiiseera jettaniitu yeroo duraa ammas irra deebitanii gaafa argitan immoo ammallee si arguun na gammachiiseera ta'a jechuudha. Kan itti aanu nagaa wal gaafachuudha. Nagaa wal gaafachuu irratti how are you akkam jirtaa jechuudha. How are you yoo jennu akkam jirtaa. Are you okay? Ati fayyaadha yookiin ati nagaadha jechuudha. Are you okay jechuun how is your family? Maatiin kee akkam jiru? Family jechuun maatii jechuudha. How is your family yoo jennu maatiin kee akkam jiru jechuudha. How's your day? Guyyaan kee akkam ture yookiin guyyaan kee akkamii jechuudha. Akkamittiin oolte jechuudha. Nama walirraa guyyaa gara guyyaa yoo namni isinitti dhufu guyyaan sun akkamittiin akka oole isa yoo gaafachuu barbaade how's your day jenna jechuudha. Guyyaan kee akkamii jechuudha. Wantoota armaan olitti jenne kana deebii isaanii yeroo ilaallu immoo yeroo namni akkas jalqaba ilaalaa turretti yeroo namni nu gaafatu deebiin isaaniif yookiin rispoonsiin nuti isaaniif kenninu I'm fine thank you jenna. How are you yoo namni nu jedhu I'm fine thank you jenna jechuudha. How are you jechuun akkam jechuudha jenneerra akkam jirtu yookiin akkam jirta jechuudha jenneerra yeroo namni akkas jedhee nu gaafatu maal jennee deebisna? I'm fine thank you. Ani fayyaadha galatoomi jechuudha. Kan itti aanu I am good ani gaariidha yookiin nagaadha jechuus hin dandeenya. I am good. Not bad
baay'ee hamaa miti. Akkam ture guyyaan kee yoo jennu isatti hin tolle yookiin isa dabbaraa tureera yoo ta'e maal jenna? Not bad yoo inni jedhe maal jechuudha? Baay'ee hamaa miti. Homaan jedhu akka jechuudha. Not bad gaafa jiru homaan jedhu akka jechuudha. I am tired dadhabeen jira. Hojiirra ooleera dadhabeera jechuudha. Dadhabeen jira. I am tired jenna jechuudha. I am happy gammadeera. Natti toleera jechuudha. I am a bit busy jechuun immoo xiqqoo hojiirra jira yookiin hojii hojjetaan jira amma wal arguu hin dandeenyu akka jechuudha. I am a bit busy gaafa jedhu amma busy ta'een jira hojiirra jira jechuudha. I'm doing well gaariin jira haala gaariirra jira jechuudha yookiin haala gaariin hojjetaan jira jechuudha. Kan itti aanu polite and friendly expressions kan ilaalludha. Nice to meet you si arguun na gammachiiseera. Long time no see yeroo wantoota kan nuun jennu immoo nama osoo waliin argin turre yookiin walirraa fagaannee turre yeroo walitti deebinu wantoota akkasii kan jennu jechuudha. Long time no see yeroo jennu erga wal argine turre jechuudha. Wal argine hin beeknu reef wal argine jechuudha. Long time no see jechuudha. Nice to meet you si arguu gochitti na gammachiiseera. Welcome back baga nagaan deebite jechuudha. Bakka biraa isin biraa deemee yeroo deebi'ee dhufu baga nagaan deebite jechuudha. Welcome back. It's a pleasure to see you jechuun immoo si arguun kootti gammadeera jechuudha yookiin si arguu kootti na gammachiiseera jechuudha. How's everything? Wanti hundi akkami jechuudha. Akkam yookiin wanti hundi akkam jechuudha. How's everything? I missed you si yaadeera. Walirraa fagaattanii turtaniitti yoo ta'e maal jenna? I missed you yookiin si yaadeera jenna jechuudha. Glad to see you again ammas si arguu kootti gammadeera jechuudha. Glad to see you again. Kan biraan immoo farewell expressions warra jedhamanidha. Farewell expressions yeroo nama wajjin wal bira turre yookiin wal qunnamnee deebinee gargar ba'uuf jennu kanneen jennudha jechuudha. Isaanis goodbye, see you soon, take care, see you later warra jedhaman kanadha. Goodbye jechuun nagaatti jechuudha. Nagaatti akka jechuudha. Asirraa dogoggora bulaa jedha. Nagaatti jechuudha. See you soon jechuun see you soon yeroo jennu yeroo gabaabaa keessatti wal argina jechuudha. Deebinee wal argina jechuudha. Take care of eegi. See you later booda wal argina jechuudha. See you later yeroo jennu booda wal argina jechuudha. Have a nice day guyyaa gaarii qabaadhu. Safe journey imala gaarii yookiin imala nagaa ta'e qabaadhu jechuudha. Safe journey jechuun immoo see you tomorrow boru wal argina jechuudha. Tomorrow borudha. See you boru wal argina jechuudha. See you tomorrow. Greetings in different situations jedha. Greeting a teacher barsiisaa yoo nagaa gaafannu maal jenna barsiisaadha? Akkam ooltan barsiisaa, akkam ooltan barsiistuu. Greeting a friend akkam jirta hiriyaa koo. How are you jechuudha Ingiliffaan. How are you. Greeting an elder akkam jirtu obbo yookiin addee kan jennu isa jalqaba ilaalaa turredha jechuudha. Warri kun jalqaba asitti kan ilaalaa turredha jechuudha. Isa kanarratti how are you? Are you okay? How is your family? Warra jennee warra jalqaba asirratti ilaalaa turredha jechuudha. Isaan kuni amma kanatti kan ilaalle ta'a. Yeroo biraa Ingiliffa haala kanaan itti fufnee waan waliin ilaaluu fi hanga sanatti chaanalii kana subscribe gochuun dagatinaa viidiyoon akkasii dabalamanii akkasiniif gadhiisamanii fi yaada keessan komentii irratti nu beeksisaa isinitti toleera yoo ta'e akka daballee hojjennu barbaaddu yoo ta'e komentii irratti yaada keessan nutti agarsiisaa. Viidiyoon kun isinitti toleera yoo ta'e like gochuu hin dagatinaa. Chaanalii kana subscribe gochuun viidiyoon gara fuulduraatti gadhiifaman illee akkasiin qaqqaban godhaa jennaa. Galatooma.